warri mana nyaataa addas fiichariin haa galatooman. Ali Tayyib qarshii 700 kenne haa galatoom. Bilisummaan Austraaliyaa irraa miliyoona takka naa ergite akkamitti na jalaa si cinqa. Maal gooteeti akkanatti yeroo tokkoon harka kee kennachiis. والله واقعدون سراني قام فاتي من دون ذاك ليش الله لانتي يناتش وخد وسط هنا شيء عارفه شو مالتنا انت دي باكل فور ذا فيرست تايم باكل ستاغني من دنيا يهونه سميت تسماشات Ali Tayyib qarshii 700 kenne haa galatoom. Bilisummaan Austraaliyaa irraa miliyoona takka naa ergite akkamitti na jalaa si cinqan. Akkas jedhee numaa adumaa sitti godhani ila kinoo obboleettii qaba jedhiin jette osoo itti haasa'ee hin fixin. Wallahi waan salphaa miti. Oolu ka mana nyaatallee deemii kafali jette soo galatatu isiin mala. Abdii Tayyib Waaqoo fi Shukrii Jamaal Muktaar Adeeroo dinqisaa dabalallee hundi isaanii Jarman irraa Ameerikaa irraa namoota Austraaliyaa irraa dhufan maqoota kaasuu isaanii hin Ameerikaa irraa baay'ee jira. So haa galatooman garuu immoo kana ajaa'ibe san hundaa bira tarree Jawaar Muhammadillee haa galatoomu. Wallahi taa'ee viidiyoo natti taasee naa bilbilee hadara mucaa kana addoo fi taaggalaa jira yoo argaa jiru miidiyaa tanqate jedhee mallaqa hagam feeta doolaara jedhee naa erge Jawaar gubadha warri sababa Jawaartu duuba jira akkana hin dhufnu ummata sodaachisanii yoo achitti argamtan akka waan Jawaaritti argamtaniiti isin hidhanii wallahi Dr. Barnarraa dhuga shira biraa dadhabnaan kana xaxan hindi dame kunis nama Jawaar bilbilee fi maal akka carratti wal barree baay'ee iddoo hojii isheen dhaqee Dubaayitti walitti haasofne bakka wal barree gaafa wal baruu jennu ji'a 4 hin badde. Akka mucattiin sun baduu hin qabdu jedheen bakka keessa kiyyatti murteessee mataa'e. Laayik isheenis bilbila jijjiirattee bakka dalagaa wayii jirtii barbaade. Barbaacha hiriyaan kee tokko argee malkee irra argeen jira naan jedhe. As biratti garuu kan naa barreessite isheedha. Hayi kiyaaroo jirtaa garuu lubbuudhaan jettee naa barreessiti ani immoo argu. Okay, erga baddee booddee. Erga baddee booddee yaa ani immoo argu isii immoo akka waan amboonuuf naan godhee itti fakkaate. Jamoo qabooda wal arginee achi booda wal arginee jennaan immoo kan murteessinee bakka nu lamaanuu beektaa yeroo jalqabuun jaallattu kun jaalalaa wal maraachitaa miire fuutee achi deemtaa as deemtaa. Kana mannaa taadha manaa taatee maaliif gadi hin teessu akkuma gosa taa'een itti hime. Yaa waan baay'een nama dhibuun turree keessi kee immoo hin beeka beeta waan tokko nama yoo wal barte jette. Achi booddee baay'een fudhanne. Aadaan warra Harargee kunillee beektaa warra Harargee waliif taanan fudhuma siin jedhani. Akka Arsiitti akkanan jedhani boodarra abbaan isiitis nama baratee abbaa isii barreessa barsiiste. Akkuma wal dhufneen abbaa hojii na barsiiste. Achi booddee laayik kominikeet wal goonaa obboleessa ofaa jennaa barreessaa laayik saayii bataani. Baay'ee namoota kuuliidha waan ta'eef nama barate bakka soo kanumaaf jennaan salphumatti gara gaa'elaa deemne. Waaw baay'ee namatti tola. Garuu yeroo biraa immoo malkee dhuftee yookaan intarvii gootuun ta'e immoo isatu dursa naa barreessite yoo siin jettee namaniin kan itti gabbaase. Isheetu dura sii barreesse. Isheetu naa barreesse. Barreessuu fi dhiisuu intini jetteetu hin taane. Isheetu naa barreessite. Jirtee waan turteef. Yaa lakkoofsi ishee jirtee turte. Carraan ati dursuu keetii baay'ee ture. Baay'ee ture. Achi booddee garuu isheetu naa barreessite. Jaalallee hin qabee. Naman immoo akka barbaadutti argadhe laayik. Hin keessami sammuu kee keessa. Mucayyoo ani fuudhu afaan Arabiffaa beekuu qabdii, Ingilish beekuu qabdii, nyaata mana keessatti hojjettu jettee jaartiidhaaf waan ati keessutu jira. Haal dureewwan ati guuttattu. Kana hundaa guuttee argamti isiin. Dhugaa rabbi. Ingilish perfect. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Somaaliffaa, Adaree, Alii Birraa xiqqoo jee. Baay'ee nama dubbatu. So it's amazing. Baay'ee carra qabeessa. Yaa carra qabeessa. Isheenillee mucaa mirtii mucaa ija Oromoo ta'e. Kiyaara Bashirachuun nama salphaa miti Oromoo biratti baay'ee nama bakka guddaa qabudha. Nama akkasii. Dhuguma siin jedha bara. Dhugaan jiru kan. Maal akka ta'e beektaa abdii baay'ee iddoo fuudhaa fi heerumaa kanatti atis ni barbaadda kan biraatis ni barbaada garuu rabbi abbama barbaade godha. Akkasi. Midhaanii fi bishaanii waan jedhamu san ani isirratti hin arge baay'ee.
كرا ولهم بيكني ولد رفني ما جا أكثر والفاتت والبرة والناس هندو كرجال يعني ليه يا ورفين يرمامي مال قوتك أكنت يرو تكون حركة كنتشيس والله واقعدون سراني جم فتي من دون ذاك إيش الله لانتي يناتش وخد وست هون شيء أفضل شو مالتنا أنت في باكال for the first time باكال ستاجيني من دنا يهون سميت السماشات أنا أسمع for the first time باكال سنجنا يهون program لاين يتجناين باكال سنجنا تيك توك لاين أقوله عندك أني أيوه تيك توك لاين هاي عندك أن هاي أقوله كذا باكال تجناين يهون تسوي ورا قال لزق أنتي نشايف ليش لا تسوي طافشلت yes ምክንያቱም ለምን እንደጻፍኩለት ታውቂያለሽ ጀሪ ደለጋ በርባደን ምናምን ሲል ሰምቻለሁ ለስራ ነው ወደ ደለጋ በርባደን ምናምን ሲል ስላየሁ ሃይቢ የጻፍኩለት ስራ ለሰው እየፈለኩ ስለነበረ ከኢትዮጵያ የሚመጣ ሰው ፈልጌ ነበረ ከዛ በአጋጣሚ ተገናኘን ስልክ ተለዋወጥን our first message ምን እንደነበር ታውቂያለሽ የአባትሽን ስልክ ላኪልኝ ሃይ እኮ የለንም ምንም የለንም والله يا والله መጀመሪያ የመጀመሪያ ቴክስታችን እንዴት እንደማያሳያችሁ አላውቅም የአባትሽን ስልክ ላኪልኝ እሺ በቃ የአባትሽን ስልክ ላኪልኝ ዋው ማደ ደግሞ ለአንቺ ኮንፊደንስ አምነው ምናምን እንጂ ያው ታውቂያለሽ ከዛ ነው የሚጀምረው እሺ መጀመሪያ ልክ ልጁን ስታይ አንቺ ሞዴሽዋል የሆነ ነገሩ ባሊዮናል ብለሽ ባታስ ነገር ነው የሚሰማሽ 300 ሰው አላችሁ ታብታብ አድርጉ ሳይሆን በቃ የሆነ ነገር ይሰማሻል ደስ የሚል ስሜት ይሰማሻል እሺ በቃ ዝም ብሎ ሌላ ወንድ ሲለክፍሽ እንዴት ነው እሺ ዞር በል ምንድነው የሚመስለው ያስጠይ ምናምን ብለሽ ነው የምትፈልጊው ስልክሽን ስጪኝ ምናምን ሲልሽ ግን የራስ የምትይው ሰው አላህ ላንቺ የጻፈልሽ ሰው ሳታስቢ ትሰጪዋለሽ ገባሽ ና እንደዛ ነበረ እሺ ያለው ሆኖ የአባትሽ ስልክ ተሳክቶ ሰጣሹ እንደ የአባትሽን ስልክ ሲልሽ ሰጣሹ በቃ የጅንጀና ሙድ ነው ብዬ ዝም ብዬ ያስኩት ደህና ነህ መጀመሪያ እኔ ሰላምታ አይቀድም ምናምን ብዬ ወላሂ እንዳያት ነው በቃ እንትን ያለው ማለት ነው የአባትሽን ስልክ ጅንጀና ሳይጀንጅናት ወላሂ ከስቀምጡ ሳይጀነጅናት የአባትሽን ስልክ ላኪልኝ የአባትሽን ስልክ ጋይስ እንደዛ ነው ገብቶሻል